أما هذا ملي ذا ترصد دوما خافني وين بابني يا أبو tak ada lengkap dunang kaba tak ada lengkap dunang kaba jole nama aku ibnam bari angkari dah pasti nak bang kita anu ya julu tunjuk kana pe kana ke haye pada nanti akan bukan naga gari tak jirta mari jirta ta semua jirata berbangku juga mentah merah de mentah bukan nama basu jirah ya bubaya jirah buka benuda akasi wan bare tu daga buka yang bara ni pada bapa tu ni pada kami ni fayyadam tadi ni fayyadam na buka halang bang kita misin juga mentah romiati hoji gamta oromiati tanah magala tanah balan tanah kan masih tanah itu bilkaya tan wan gari da bare tu namo to banki tanatin faydamin ta huji faydam banki da ambene buka kami malakam pang nama kuse to manamati tao kunti ko dokkan ni banki tanara kusate faydam kusanna akawatu wawasin kanya akawatu gol kudafi ganda kasa badiya tana kasa ne na mota kabani fi malaka bana kaban irafune kasan banki ti faydam godo fi aye tani bubbane yawje abo wan bare tu da anu na basa ni bapa cin berbada tanama yadu jiro wano yada ka rabbi na ulran fiti kana barla na makana kana gari kusannan barbaji ada sada ka kote buladi kote bula tilal mandi kote bula akati ko satuf garte malaka wan kabu akirra ko satuf malaka yocin kan ne beita bakati basa num be ne wan hajan tane basa namni sanifu malaka ko sacu gari da sabo transfer makanya ori jira ko khenyu ma ko ka kote buladi bar hay akir ko pauno la bilang na mohara ababar kote bulada ko dalaga me mau to kan basa bang mo to kullin gamani jira hawa gurgurate nuges angku madura tu itu batu Muhammad Ahmad Asitis. Siti malaka marraw buka kayak ina khaki dande kana gaje malaka ni kadda qabatte dufta mana banki ni qaba malak akkasitti dufte fayyadamta qusadna banki irratti qusatta Entah kami itu di aksi yang qabda harka. qarshii waati qoon qaba amman kana Berkusanan mau merai. kan suuqiidhaan kaaye warra dukaanaa biraan kaaye hawrila khaytu horiidhaan warra dukaanaa biraan kaaye achiin fuudhee isinif fidan tamburu fiddar kongo sanachi taak Akan sacung gari dah. ilaal qolleen asuma jiraa gantii inni faan gurgurate maallaa guddaa manaa qabanii mana qaban manaa qabaa'u la nama kana barbaanna min fu malaka manaa qabaa'u deemaa isattiin isin geessaa hoy khayne nuges Tadi. yaa rabbi isin haa furu isin furtanii hoy Kota.
fagoodha wayi fagoodha. Kuno lan cahatana jirani caha jirani kota. Waalaikum salam. Ya Allah, benar ini mama kami yang sampai jadi maju gitu. Ini mama itu buaya juga apa sih udah lega dia nak. Oh, Allah. Lega. Ya udah lega berat. Ya saru tahu enggak, Pak? Ya Allah, kalau ketika nak capek dengan kaje. Jole tekane jiwara tiri aja dia sini dari kita ngecare. Tahu kamu hotu, lega. Cerita ni. Tahu kamu Tahu. Esa gaya tunjulan. Asuma dhufte Mala janta. hajaan xiqqoo haaluma qusannaa akkaataa hawaasni keenya kun itti fayyadamu uummata keenya kana gorsinee dhufne qusannaa haala baankii irratti bulan qusannaadhaan fayyadamee Si wajole takujimata gedar ginaan dichaan yoba. sanii baankii kanarraa bobba'ne magaaluma keenya kana magaalaa Milkaa'ee kanarraa bobba'ne hawaasa hubannoo kennuudhaaf fi namoota maallaqa oomisha oomishee gurguratee lafaa qabu akka inni wanni baankii irra kaatee qusatuuf hubannoo takka hawaasa keenya kennuudhaaf bobba'aa jirra. Sambar isaa kanatti dhufnee inni akkana nama akkanaa jira jee kara keessan kana. Oomisha maaraatu tola qollo lamaan dana geesse. Mutumaan gurguranneeyyu. Bar khabara dabreeti maallaqa lafaa qaba. maallaqa mana baankii haayyachuu caala maallaqa bakka takkatti yoo godhan baasii hin taaneef nama saaxila waan ta'eef maallaqa kana mana baankii haayyatanii yoo qusatan waan hin taanetti hin baaftu akkanuma baasii hin taanetti Maallaquma kanaa waan qabu wali. Nama qola dhuunfaan dhabarana. rakkoo qabu beektaa manni baankii kun bakka uummanni hawaasni irraa fayyadamuuf jee qotee bulaadhaaf dalagee olaal buufa akkanaa kana hunda fidee laal jaaseer mofa qaba laal qotee bulaati naan bulaa jaalala buufni qonnaan bulaati uummanni qotee bulaa kun akka irraa akkasi baankii hojii gamtaa damee bakka iyyuutti raabsitee akka uummanni keenya qotee bulaa irraa fayyadamu jaanii dalaganii Muhammad, ati kana takkaan agarreessaa nuu jarriban na dhufeetiin kun buuka kun baafadhee makiinaa teenya hunda irra jira kun buufni qotee bulaati. Baankii anu baafadhee Duuba ati maallaqa isaan qaban itti guddaan hojii gantaa Oromiyaa keessa galmaahee kun maallaqa hunda itti kannee jira abbaa mamma dibicha kadhaa gurguratte maallaqa kana qabdu itti kannee. Baafadhu qariyya baafadhatu. Jaarsa gaddaafaa biraatiin dandati ganamaani. Anama maallaqa kiyya harkaa qabu fuudhee garan beeyna haala kanneen boodeestiin barbaadan. Liqii na barbaada gaafa ta'e dhufamoo isaan wal beeytaani ijoollee teessanii. Isin lamaan hin gaafadha. Eessa bakki jiraatan? yoo nuti bakka biraa dheetee biyya biraatiin illee fudhatu Hunda isinuma jira isinuma lamaan kanaa jira jedhamaa Manni kana. kanuma akka keenyaa jira hundi tokkuma hojii gamtaa Amma isiifiin nu adda adda. Tokkummaa miti manni. Yoon isin lamaan qofti bakka machaara isin naa jiraatan. Yoo isin bakka barnaa jiraatan isin irraa nan furan. Isin kan jaama. hasidii hin jiru bakka iyyuu dheetee Bakka tokko yoo fudhatu dhaqe nama fudhata. Akkasii bar hojiidha hojii ati hojuma qabattee deemta. Hojuma lakkoomsa kee qabattee deemta kanumaan si kannani. Akkaawuntuma qabattee deemta. keenya abbaa eenyu siin jaan Maqaatti Ana. Wadaa roobaa naan jaan. rooba Suuraa Suuraa gabaabduu taasii ol nama kaasan sallan. Durdi roobaa jaalee. Aboo ka illee beeku gaafata. Anshuraansii moo maal jedhee tokko lakkuma keessa kan dhufee nu kaasu. Wanni sun mana jirtin saa sanuma bakka sanuma ni taa'e yoo jiraatu sanuma isin kan isa miti na dhootan gaa. akkasitti itti dhoyna Duuba ammoo waraqaa tanaan bitadhe moo maallaqa kiyya kam godhe. maallaqa kee bakka achi si haa'e maallaqni manatti baasii hin taaneef saaxila waan ni babbada amma ammatti waan hin taaneef baafta waan ta'eef mana baankii keessanitti irraa fayyadamtan achi qusattanii ol qabadhu buuka kan Jabees. hidhateetiin nu hin adeemu
Maqaayyoo na gaafattanii ammas maqaayyoo jennu dhoowwatu deemta wanti wanna gaafataniif maal? Lakki ittumaan si beekamu seeruma mana baankii tokkoni. Abbaa keetis barreeffame haati ta'etis nama barreeffame. Seera ulaagaa gusii guutii jira ulaagaan. Booda yoo maqaa kana na haraa karta yoo ayyoo hin jirtan. Maaltu si haraa kara maallaa fe'aa dhiiroo. Haa deema nama majjeen. Akkamitti farrama? Akka qabadhu laa qalama akka qabadhuuti. Bakka tanan nuuf farrame asii fi asii. Numa gurgurraachuu bakka tanatti baha. Firmaa keetiin barreeffame baawoo akkasitti. Firmaa ni qabdamaa. Asiis. Asillee Imaamuu qabdanii. akkaataa itti fayyadama bara uummanni keenya itti waan takka keessaa ba'uu fi Amma akkatti ifiifuu. hin qabne yaa'u jirra jee. Amma Akkasitti Nigoo yoo isin baankii reediyoon himusanii? baankii Ganama hojii ganama. gamtaa jijjiirama guddaaf kan onnate hayyoosan. Geessemi. Ganama gaa irra qusadhaan dhaggeeffadha yoo waan san taate bareeddu yoo maallaqa keenya dhoowwatan ammoo ani hin beeku. Waa takka sanuma isiin Akka nama xiisu keetti qabutti ilaali. Baankiin hojii gamtaa. fayyisha keetirra sii qusatti dhimma isiin. Baankiin hojii gamtaa. Baankii uummataaf hundeeffamte baankii bareeddu tan mareedoo ni musan. Asitti ifaa biraatiin Aboo ati baaba mareedoo. Hama akka kiyyaati maal beektaa miti? Dhaggeeffatu kiyyatti. Reediyoon hin dhaggeeffadha maaf hin dhaggeeffadha? Reediyoo baankii keessatti hin dhageenye baankii. Baankii wayin dhagoo oole Reediyoo keessatti hin dhageenye. duuba ijoollee kanatti fiddee tanaan na jeequ jirta maalitti hin beekan? Wayi taraadiyoon haasofsiisan isaan sanii mata biraan. Adeera sana maallaqni fuudhee yaa'u jirrus Santaanan hawaasumarraa gurree yaa'u jirra akka qusataniif. santaanan maan jettu gaa maallaqa isinitti kanna Bareeddu baankii bareeddu. maallaqa isinitti kanna maallaqa fiyya gartee guyyaan ol keetti gartee isin bira dhabee Waa takka gisee sirbiisuun barbaade. hayya. Fayyisha keetii keessa akka hattuun sin fuuneef haalaan gargaara. Deedee maalaalee isin kenna amma. Gara amma ijoollee takka jibaana ture malee. Malee laalammaa daata kana kan dhooyne. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa fooyyessuu fi haala ittiin dhiqaaffatanii fayyadamoo ta'uu danda'anii fi haalli Waan bareedu. Waan bareeddu Gaarii dhagaa agarraa fayyadamtutti waan beektu. numa laallamee gaa. bara dabre eegalle sun bara dabre yeroo dhumaarratti eegalle bara kana xaa'oon qonnaan bulaan kamiyyuu xaa'oo bitatu yoo barbaade callaa guddistuu bitatuu barbaaduuf liqiidhaan kilaasteratti ijaaramee wabii walii ta'uudhaan liqii fudhatee itti fayyadamuu Walitti dhuftanii maallaqa baankii keenya kanarraa keessan malee biraatu liqeeffatanii irra tiraansferii fa'aa bitattanii wantoota keessan itti maashinoota garaagaraa itti wanti godhachuu dandeenya. Manni kana. Mee ati yoo jedha mee jedha. Maalenya kanaati ni kana bakka Haya lakkan. Kecil baru lu kon boda. Uno Zero. Isaaba gaawno kuma dibba Sirri guutu maalenya. dibba guutu dhabe. Guutu. Haya guys, itu mana? Ayya takara kok Gaafadhan na dhufu gaanuma dhufa. Maallaqa kiyya bakka itti barbaadu illee wallaan wartee. uno mana takka garraan manni kuma kasusa. Haya deema bakka deema. Horii fayyaa waa deemeeti. Nuti waa godhate yoo. Maayoon maallaqa bira bidhaan sinitti bihin jirudha. Maallaqa fi jedha wasiin. Mana harkaa isa laaftuu deemtee fuute. Maamee maallaqa hin eegatu barbaada. Oo maallaqaan awwaalatti gabbee wayii laafti laafti. Maallaqa sirraasa jiraate sirraasa jiraate sirraa jiraate kana maallaqni baankii yoo hin taa'e
guddisi malee baankii dhaqee Gaafa dhaqee hogga shanyii bitan hogga xaahoo filan hogga gartee waan adda addaa jaartiifis waa bitan baankii dhaqneetuma maallaqa achumaa baafanneetuma maallaqa achumaa fayyadamu. Maallaqa maa fi shantama kan achi kaayaan fayyaa warra suuqii biraa fuudheetu baankii gantaa kaayadhee jira yeroo maa kan Haya, yoo ni dhaqe sun biisuun jira. Laal, oo sana ganna isa mamma kai da atuun dhabdu atuun dhabdu. wallahi.